dagaa jedhanii ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa oguu namni kun irra guddaan isaa obboleeyyiin fudhachuu danda'a. Ibsaa dagaatii fi gaaddisaa dagaa kun obboleeyyanii miti. Isaan lamaan kun jaallan qabsooti jaallan waliin humna tokko waliin ajajaa turani. Ibsaa dagaa kana keessatti jechuudha. Ibsaa dagaa nama wanni diinni yoo diinni gara fedheen dhufe hagam takka yoo heddummaatee diinni dhufellee sodaa wahii tokko qaama isaa keessatti hin uumamu. Nama waa takka gartee shimbirroon garaa isaa keessa hin barrifne jechuudha. Ibsaa dagaa akkuma inni jedhee ani maybe akka yaadutti inni kun nama gartee ani bara 1985 toorma kana qabsoo bilisummaa Oromoo dabalame anaaf inni kan wal baruu eegalleerraa gaafa sirraayi gaafa 86 irraa jechuudha. Kan arguu eegalle. Humna keessa turre garuu waliin hin turre muraasa humna tokko keessa waliin hin turre. Achirraa baanee bara 1992 akkuma chaartara seennee walitti dachaanee walitti dhufnee waluma agarraa walumaatti jenna. Ammoo akka humna tokkootti bara 1993 akkuma reefu jaalli jeetti horaanoonotti walitti dhufnee inni achitti jechuudha. Ibsaa dagaa yeroo san humni diinni gartee yeroo chaartaraa baanu san irratti ni beeyna hundinuu sadeenu amma warma waliin ture. Diinni kuni humna hagam akka Harargeetti bobbaase ni beeyna. Humna sanirraa dandamachuudhaan addi bilisummaa Oromoo bara san bara 1993 waraana walitti bakka jiru walitti qabnee hora anoonoo bakka janitti jiru laga gaaleettii keessatti haaratti ijaaramne yeroo kanatti ibsaa dagaa humna seelii tokko ijaaramee fi bobbaa eegale. Bobbaa kutee namuutu dirqama dhaabaa fudhatee adda bobbaane ibsaa dagaa achirraa kaasee jechuun diina duraan goflaa baasee nutti bararaa ture. Goflaa baasee waraana bilisummaa Oromoo reebaa ture. Ibsaa dagaa hogguu dhagee akka wanti kanatti sodaataa ture jechuudha. Ibsaa dagaa diina takkaa itti dhufee diinni gartee humne ajajaa waraanaa jechuun waraanni goota jechuun ajajarraa. Ibsaa dagaa nama uumaan gootaati. Waraana inni keessa jiru nama wanti qabu nama gaachana qabu jechuudha. Gaachana jechuun namni waraana tokkoon deemuu danda'u, namni waraana tokko lolchiisuu danda'u, namni waraanni isaa hin cabne gaachana qaba jechuudha. Gaachana nama qabu. Nama diinni hogguutti dhufes diina kanaaf karaa hin kennine. Diinni kun eessaan na dhufe akkamitti dhufe takka waraanni diina ibsaa dagaatiin durfamu diina booji'u malee hin booji'amu. Humni ganaa jajjabaa humni jajjabee jechuudha. Inni jajjabeetti ijaarame ajajaa jajjabeetti bara sanirraa kaasee anilleen jechuun bara 1993 keessa walitti 93 gara dhumaarra walitti dabalamne humna san keessatti anis waliin hojjechaa ture. Ibsaa dagaa nama akkasiiti nama goota kana diinaaf hummaa hin jenne diina kana gaa meeqa akka booji'eef meeqa akka wanti godhe Oromoon naannoo san jirtuu fi waraanni bilisummaa Oromoo kan naannoo san ture ibsaa dagaa eenyu akka isa ta'e isa ibsaa jechuudha. Sababa akka diinni gartee ibsaa dagaa armaan dhufe hojii ibsaa dagaa yoo dhufe ummata gaafate ummanni waraanni bilisummaa Oromoo gartanii hojii waraanni bilisummaa Oromoo garana jiranii waraanni ibsaa dagaa gamana jiraa hojii waraanni ibsaa dagaa nuyi maa isin hin jettee haga ummata tumtu jechuudha. Sodaa isaarraa haate ibsaa dagaa nama akkasiiti nama diinni sodaatu nama mootummaan Itoophiyaa isaa du'ee qabrii jala jiru ibsaa dagaa lafa jalaa siyaayamtu waliin jettu jechuudha. Waliin abaartu. Ibsaa dagaa nama akkasiiti nama goota akkasiiti gootni kanaa kun dhuga goonni har'aan tana addi bilisummaa Oromoo goota meeqaatti waraana bilisummaa Oromoo keessa wareegame meeqaatu dhabamee jira. Goonni goota caalu goonni waraanni bilisummaa Oromoo kan ajajaadhaan silaa kaafamee himamuu qabu gara fuula duraatti rabbiin galataaf haa ga'u galanni isiniif haa ga'u waan akkanaa qopheessitanii nu gaafachuu keessaniifuu dura galatooman ammallee irra deebi'ee isiniin jedha. Waatu nu dhaga'ama. Har'a waatu nu dhaga'ama. Hogguu gartee jaallan dhume san jaallan kutesanii fi Oromoota har'aan tana as deebinee hogguu Oromoota kana laalle waatu nu dhaga'ama.
kanaaf waan hundaafuu jaal ibsaa dagaa kaan siin nu gaafata waan silaa jettu irratti siin nu gaafata maal fa dalagee akkam fa dalagee gaa waan isin nu gaafattan irraa isin ibsina ibsaa dagaa nama akkasiitiin isin jechuu barbaadeeti nama gartee dirqama dhaabaa bahuu irratti if qusannaa malee hojjechaa ture hanga lubbuun isaa dabartutti rabbi rahmataa godhuu fi nama if hin hilanne nama qabsoo tanarraa if duuban deebine nama qabsoon tun bilisummaa haga geessutti jee qabsoo tanarratti lubbuu isaa dabarsee jechuudha. Kanaaf ibsaa dagaa nama akkasiiti. Gaafoo Harargee bahaatii fi Harargee dhiyaa jiddugala jechuudha. Zoonii sadii adda bilisummaa Oromoo ni beeyna. Ganamuu ni beeyna. Amma zoon Harargeen bakkuma lama jirti jechuudha mootummaa amma jiruutti. Akka adda bilisummaa Oromoo bulchiinsa isaatii haatitti sadii Harargee lixaatii fi jiddugalaa fi Harargee bahaati. Zoonii sana sadeen keessatti humna isaa jaarratee humna furgaatuu jaarratee qabsoo godhaa ture. Amma gaa anguddaa kaan irraa haasa'uu danda'u humnaan ifii keessa ture. Humna furgaatuu kaan ifii keessa ture irraa hin dubbachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun humni furgaatuu taniin waliin ture tan Harargee jiddugalaa jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo dandabachiisuu bira kuttee haga sadarkaa mooraan dhaabaa silaa tan jirtu tan dubbee jirtu hundi akka jirtutti zoonii jiddugalaatti galtee jechuudha. Zoonii jiddugalaa jechuun zoonii jiddugalaa oguu jenne gaara mul'ataa cinaa tokkoo fi Harargee lixaa cinaa tokkoo fi oborraa tana jechuudha. Walitti jidduu kana walitti dabalatee jiddugala jedhamaa jechuudha. Asiin barbarakkettee irraa gad deebisee asiin baddannoos cinaa tokko asiin dannabaa cinaa kanarraa kaasee jechuudha. Karaa ol deemu kana gamanarraa kaasee Harargee jiddugala jedhama. Jiddugala jechuudha zoonii jiddugalaati. Jiddugala kana dhuguma humni keenya kun ni bilisoomse jechuu dandeenya. Humni ibsaa dagaatiin hoogganamu gaaddisa dagaatiin ibsaa dagaatu humni furgaatuudha. Tarkaanfii diina irratti fudhatuun tarkaanfii inni diina irratti fudhatuun diina booji'uun yeroo hunda diina qabuudhaan itti agarsiisuudhaan ammoo kan qabame mootummaa wayyaanee kana jalaa kan qabame osoo hin ajjeesin osoo waan tokko hin godhin nyaachisnee obaasnee waan hunda siyaasaa barsiifamee gallakkifamaa ture. Mootummaa waliin lolluu beeka. Mootummaa waliin lolaa turre, mootummaa waliin dhawaa turre. Ibsaa dagaa nama sadarkaa meeqatti silaa har'aan tana bakka kaayyatan qabaatanii gootummaadhaaf achi kaayatanii ijoolleen tun ibsaa dagaaf gaaddisaa dagaa tokkolleen ammoo kan ni jira jechuudha. Tokkolleen kan humna san keessa ture sadarkaa abbaa seelii irraa kaasee hanga abbaa muraasaatti jechuudha. Abbaa buttaallee maayyii tana ta'ee jira. Biyya jira garuu amma dubbachuu hin dandeenyu. Gootonni ni jiran jechuudha. Gootonni akkasii ijoolleen tun namni goonni onne si godha. Yoo ati sodaataa taatellee goonni onne si godha. Ibsaa dagaa nama goota gaaddisalleen isa daran. Warri kun warra gartee Oromoo eega chaartaraa baane diina qabee qabsoo Oromoo irratti jechuudha. Diina qaqqabee dura wayyaanee qaqqabuudhaan Oromootti agarsiise jechuudha waraanni kun ijoolleen tun. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee silaa bara sanitti jechuudha wallistoonitti wallisee turan. Gootummaa Oromoo irraa kan ka'e jajjabeettiin dabalamaa kuntee kan beeyne Finfinnee ta'anii kuntee amma ibsaan ni beeka kuntee jedhee kun dhabuu jedhan. Mooraan adda bilisummaa Oromoo sadarkaa achi turte jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo mooraan isaa bakka jirru achi dachaatee yeroo sanitti jiddugala malee dubbiin hanqatte. Kana kan godhe humna kana jechuudha. Humna ibsaa dagaatiin durfamu kanaatu sadarkaa kanaan ga'e. Sodaa gootummaa isaa gootummaa diinni isa sodaa inni sodaatuun anammaa waan hin jiru siifsullee hin beeku. Diina takkaa walitti dhufnee jechuudha. Takkaa walitti dhufnee nu ari'een beeku. Ibsaa dagaa akka isaa mootummaan ammaan tana waliin lolaa jirtu riphee lolaadha. Isinis akkaataa isiin itti humna keenya itti waan godhaa turteef akkaataa isiin tooftaa isiin itti nama itti cabsitu hunda barameeti akka isiin silaa itti nu fayyadamsanitti itti fayyadamne yeroo hunda isii ari'aa oolla jechuudha. Kanaaf ibsaa dagaa nama goota Oromooti. Nama Oromoo silaa yaammachuu qabdu. Nama silaa Oromoo yeroo hundaa'u mataa keessa kaayattee nama akkasii qabnaa jettee yaammattu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf har'aan tana dhuga numa warra jiruutu isaan haasawa nuti bakka teenyutti numa dubbanna. Garuu
bakka silaa namni ol bahee dubbatu irratti dubbachuu hin dandeenye garuu har'a nu yaamtee asirratti nu dhiyeessitee kana haasa'uu keenyaaf galanni kan rabbi haa ga'u isaanirraa hafnee har'a waan isaanii dubbachuufillee rabbiif galata galchina. Ammoo warri kun jechuun ibsaa dagaa gaafa inni kuferraa kaasee jechuun gaafa inni kuferraa kaasee nuti humni jajjabeessan ibsaa dagaa kufee hin himne mooraa dhaabaa dheenyee mooraa dhaabaatti illee hogguu ajajaa keenyatti hogguu gabaafne ajajaan keenyallee hin himinaa jeet waraanaafis hin ibsine jechuudha. Hin ibsine. Ibsaa dagaa kufee kan dhageessi gurbaan silaa dhaqee nu biraa diinatti dhaqee itti hime tokko jira. Ka isatti hime sunilleen isilleen fudhachuu diddi. Maaliif? Ibsaa dagaa humni akkasuma jijjiirraan hin jiru. Lolli hogguu isaan waliin dhufte wanni isirra gahaa jiru akkuma duraan lolamtutti itti lolamaa jira. Kanaaf ibsaa dagaan duune ibsaa dagaa gaaddisaa dagaatiif jijjiiree jechaa turte jechuudha. Kanaaf ibsaa dagaa nama akkasiiti nama gootummaa waraana bilisummaa Oromoo dhaalchise nama irra arrallee ittiin boonnu keessaa tokko siin jechuu barbaadeef. Gaarii dhagaa jaaldachaas galatoomii dhugaadhaa jaal gaaddisallee bara 1998 fi 98 keessa naannoo mooraa kurrotti barumsa isaa xumuratee jechuudha. Achirraa qabee humni inni itti ramadame galchaa waacuufaa jalatti ramadamaa ture abbaan seelii isaa galchaa waacuutii gaafa dargii san keessa. Achirraa qabee osoo nama waliin deemnuutu buttuma afraffaa gaafa sana afraffaa buttaa tokkoffaatti deebi'ame waliin deemaa turre. Akkasumatti jaalli kunis muuxannoo namni gartee jaalli tokko hoggaas duratti muuxannoo guddaa harkate isuma sanirraa dhaalaa jechuudha. Ibsaa dagaa warri gartee humni jajjabii tan isa jalatti ijaaramte isaan hoogganamte sun muuxannoo gootummaa isaa isarraa dhaalaati walitti dabarsaa akka dhalatti akka dhaalamaatti gartee akka namni aangoo walitti dabarsu tokkotti walii dabarsaa dabaree ka kun irraa kufu kun akkuma kun itti dhufeen akkasi walii dhaalatti kan dhaalamaatti walii dabarsaa turan. Jaalli kun sadarkaa san keessa ture jechuudha. Isaa fi jaal gaaddisaan sadarkaa san keessa turan. Gaaddisaa dagaa jechuun ibsaa dagaa jechuutti beekti. Akkuma jaaldachaas jedhe. Gaaddisaa dagaa ibsaa dagaa akkasi beekti. Gaafa dhugaadha jaalli wareegamallee ibsaa jaal gaaddisaa jira. Jaal gaaddisaan bakka san isaatu hojjetaa ture. Jaallan akkasumatti hiccitii isaanii osoo takkaan dhagahin diinni kun hiccitii isaa osoo takkaa ibsaan nu deenjenitti nutilleen akkasumatti quba qabnaa jechuudha. Kanaaf jaalli kun nama gartee har'aan tana kanaan dura dubbatamuu ture malee kan har'a gartee guyyaa har'a silaa akkanatti turuu jaallan kun kan akkanatti turuu malee miti jechuudha. Kan silaa tarree durarratti galmeen isaanii tarree durarratti gartee nuu qabamuudhaaf hamilee qabaachaa qabnurraa tokko hamilee nuti irraa qabnurraa tokko jechuudha. Tarree duraa sanirratti nuu qabatamee ammallee nutis walirraa hafe hundi keenyaa ni jirra walirraa hafe kun tarree durarratti nuu qabatamee jaallan sun akka tarree durarratti nu galmeeffamu isinillee kan gartee asirratti nu yaamtanii nu gaafattanii waa'ee seenaa isaanii nu gaafattuun keessan kun hedduu ulfaadhaa isiniin jenna hedduu galatooma. Kanaaf akkasitti jaalli gaajala waan nama jijjiiramuun hin qabu kan gartee adda bilisummaa hoogganoota keenya kan gartee dubbee jiru san Oromoo maan jette beektaa hoolaan abbaa gaarii qabu duuba ala kaa'ee rafaa namni ibsaan fuula dur irraa ol jiru diinni itti gadi hin dabruu jetteeti akkasitti ummataa fi hoogganoonni mooraan teenyata duubbeelleen akkasitti hubataa turte jechuudha. Kanaaf akkasitti nama akkasitti jaallan kuni akka tarree durarratti nuu qabamu kabajaadhaan hundaa'u irra deddeebinee uummata Oromootii fi isin hojjettoota arraan TV kanarra sirriitti nu yaamnaafis kabajaa guddaa isiniif qabna akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Akka gaaddisaa dagaa kanaan itti dabaluu barbaade wanni beektaa waan hundaa'u Oromoon tun duraan fitte gaalli mataa duraan laallataa jette Oromoon.
oromoon gaalli mataa duraan laallata jetti kana jechuun ajajaa kee laallata ajajaa kee san akkamsi ajaja akkamitti si innis ajaja qabicha ajajaan kee si qabuuf akkaataa ajajaan kee sana hojjetuutu kana hundaahu gootummaa keetillee si dabalaa deema humna keenya kana humna gartee jajjabii kana rabbi ramataa godhuu fi ajajaan zoonii dhaqqabaa daddafaa dhaqqabaa yeroo lollee lolarraa galletti yeroo lollee lolarraa dhufnetti abbaa seelis ta'e humna waraanaa kan jiru keessa kan nuti itti haajamne kan nuti ni feena wanni beektaa waan hundaahu oromoon ton duraan fitte gaalli mataa duraan laallataa jette oromoon gaalli mataa duraan laallataa jette kana jechuun ajajaa kee laallata ajajaa kee san akkamsi ajaja akkamitti si innis ajaja qabicha ajajaan kee si qabuuf akkaataa ajajaan kee sana hojjetuutu kana hundaahu gootummaa keetillee si dabalaa deema humna keenya kana humna gartee jajjabii kana rabbi ramataa godhuu fi ajajaan zoonii dhaqqabaa daddafaa dhaqqabaa yeroo lollee lolarraa galletti yeroo lollee lolarraa dhufnetti abbaa seelis ta'e humna waraanaa kan jiru keessa kan nuti itti haajamne kan nuti ni feena abalu nuuf haa dabalamu jenne nu dabalaa ture kana jechuun hamilee si godhaa deema jechuudha humna kana hamilee ajajaan keenya kan silaa dubbee keenya turellee hamilee nutti godhaa ture akka gartee hamileen humna kanaa hin cabne hamilee keenya eegaa ture rabbi ramata isaa godhu gaaddisaa dagaattis eega gartee ibsaa dagaa kufees gaaddisaa dagaas akkuma ibsaa dagaatti hojjechaa ture akkasumas dalagaa ture haga lubbuun isaa keessaa baatutti hojjechaa ture jechuudha gaafa wareegame du'aa isaa fuutee ganda geessite anaaf inni bakka tokko dhalanne ganda tokko dhalan ganda geessite abbaa isaatti yaamtee kuno gurbaa keessi siifinne jetteen ajjeefne siifinne jetteen maal jeen abbaan isaa beeyta gurbaa kanaan gurbaan kiyya kun osoo isin dheessuu du'e moo osoo isin loluu du'ee janiin jeen osoo nuun loluuti harka kennachuu didee ajjeefnee jetteen gurbaan kiyyan duune ni jiraa jeen dhageesse kanaaf ajaarsi kun abbaan ibsaa dagaa kun obboleettii ijoollee walirra dhalatee jechuudha ta'e inni irra dhalatees qabsoo tana irra duute innis asirra du'e rabbi rahmat haa godhuu fi seenaan haa yaadattu jaallamni kun bara san keessatti humna furtuu humni ibsaa dagaatiin gaggeeffamu kun humna furtuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii turan jechuudha humna furtuu hanga wallahi gaati beekta arra hogguu deddeebitee waan tokko hogguu yaadatte fi jaallan kufansan hogguu agartu waatu si dura dhufu waatu sitti dhadhagama waatu nama dhagama waan ani hin beeku akkaan jee himullee hin beeku garuu kan qabsoo godhaa ture kan hojjechaa ture kan qabsoo hojjechaa ture har'aan tana maqaan isaanii yaamamaan jiru maqaan isaanii dubbatamaan jiru goota jechuu kan itti beeynu kan diina jeese kan diina arihee qabe kan diinaa lole beeynu har'a ammoo bara kana goonni akkam akka ta'e walumaan argaa jirra jechuudha gootota akkanaa kana meeqaan tam jechuu warri hafan garuu seenumaaf dhiifna yoo rabbi lubbuun nu jiraachisee gaaf tokko wahibbaane silaa maqaan isaanii numa yaamama har'aan tana hanguma kanuma isin irraa nu gaafattan kanuma isin irraa nu yaamtan kanarraa itti dubbanna kanumarraa waan silaati sitti haftee nu gaafachuu barbaaddu siif deebisna amma gara keenyaan ani gara kiyyaan wanni nan jiru kanuma ibsaa dagaagaa nama akka inni ta'e bara kanarraa kaasee 1993 irraa kaasee qabsoo bilisummaa Oromoo kana kan keessattuu naannoo zoonii jiddugalaatti kan lubbuu itti hore keessaa tokko isaa jechuu barbaadeet isa jeeti furtuun qabsoo bilisummaa Oromoo tokko ibsaa dagaa turte kanaan jaa waan ati na gaafattu irraa hin gaammatan achi deebisaa si kenna beektaa wanni hundi yoo nama gaggaafachaa dhufan xiqqoo waa namaa dhudhufanii